Exercise 4.7 gaaffii tokkoffaarraa yeroo kan find the quadrantal where angle x is located for the following condition. Gaaffii irraa yeroo kaanu jechuudha. Sin x less than 0 and cos x greater than 0. Bakkatti siniin x'n less than 0 fi bakkatti cos x'n greater than 0 ta'e eessattidha? First quadrantidha moo secondidha moo thirdidha moo fourth irratti kan inni kana ta'uu danda'u kan jedhu jechuudha. Kana jechuun sin x'n less than 0 kan ta'ee fi cos x'n greater than 0 kan ta'e eessattidha kan jedhu mee asirratti haa ilaalu. Teebilii kanarraa jechuudha. Sin x'n less than 0 jedhamtire kana jechuun ishii kana jechuun bakka negatiivaa kana ilaalla. Cos x'n immoo greater than 0 greater than 0 kan jedhu eessaaf eessattidha? Tokkoffaa fi lammaffaa kanarratti. Kanaafuu isa kan fudhanna jechuudha. Ishii kana fudhanna. Kanaafuu maal ta'a? Fourth quadrantii ta'a. Kanaafuu fourth quadrantiidha jechuudha. Gaaffiin dheera jiru maal ta'a? Fourth quadrantii kanan. Fourth jettanii darbuu dandeessu. Bifa kana barreessitanii darbuu dandeessu. Birra kan jiru immoo sin x'n greater than 0 fi tan x'n less than 0 kan ta'e. Eessattidha inni immoo sin x'n maal jenne? Sin x'n greater than 0 tan x'n immoo less than 0. Sin x'n greater than 0 kana jechuun ishii tana jechuudha. Tan x'n immoo less than 0 kan jennu eessaaf eessattidha? Ishii kanaa fi ishii kanarratti kan fudhanna jechuudha nuti ishii kana fudhanna. Inni immoo maal ta'a? Secondii irrattidha jedhu. Kunoo isa lammaffaa kanarratti jechuudha. Second quadrantii keessatti kana nu mirkaneessaa jechuudha. Second quadrantii jenna jechuudha. Maal jennaa? Second jennaani. Isa kana immoo maal jennee turre? Fourth jennee mitire? Isa dheerra jiru. Fourth inni kun immoo secondidha. Inni sadaffaan immoo cos x'n greater than 0 dha. Tan x'n immoo less than 0 dha. Cos x'n greater than 0 dha. Tan x'n greater than less than 0. Tan x'n less than 0. Inni immoo asirraa yeroo ilaallu eessaaf eessattidha? Tan x'n greater than 0 tokkoffaa fi arfaffaa keessatti. Taaniin immoo less than 0 inni ta'u immoo lammaffaa fi arfaffaa keessatti kan fudhanna. Ishee arfaffaa kana fudhannaa jechuudha. Kanaafuu fourth jennee dabarra. Maal jenna jechuudha? Asitti fourth jennaa jechuudha. Gaaffii lammaffaan fill in the blank with numbers. Asirratti guunna jechuudha. Bakka duwwaa asitti nu kennaman kana boksii kana keessatti guunnaa. Asirratti digiriidhaan nu kennamee jira. Ishiin lammaffaa immoo raadiyaaniidhaan kan inni nu kennamee jiru. Inni kun digiriidhaani. Kun immoo raadiyaadhaan nu kennamee jira. Gatii isaa keenyaa jechuudha. Saayiniin 0 digirii meeqadha? 0 dha. Bifa kanaatiin hunda isaa keessu jechuudha. Kan koosii immoo 1 dha. Kan taanii inni immoo meeqa? 0 dha. Hunda isaa kana hin guuttu jechuudha. Kun akkuma asirratti argitan asirraa guutachuu dandeessu. Tokkoon isaa jechuudha. Kan saayinii koosii kan ta'anii jechuudha. Reciprocal trigonometric functions. Reciprocal gaafa jennu maal jechuudha? Garagaltoo jechuudha. Garagaltoo trigonometric function. Nootiin maal jedhaa? We can define other trigonometric function in terms of sine and cosine. Egaa trigonometric function jechuudha. Karaa biraatiin define gochuu dandeenya. Garagaltoo isaatiin jechuudha. Garagaltoo saayinii fi kosaayiniitiin define gochuu dandeenya. Garagaltoon saayinii eenyu ta'a asitti? Kunoo akkuma asirratti argitan ishii kana jechuudha. Garagaltoon saayinii eenyu ta'a? Koosekaantii ta'a. Ishiin kun koosekaantii jedhamtee waamamti. Garagaltoon koosii immoo eenyu ta'a? Sekaantii ta'a.
Ishiin kun seekaantii jedhamti. Garagaltoon koosii maal jedhama? Seekaantii jedhamee waamama. Garagaltoon taanii immoo kooti jedhamee waamama. Kooti jettu ishii kana. Kooti yeroo jennu kootaanjentii jechuudha. Kootaanjentii jechuudha. It is convenient to have a name for the reciprocal of sine, cosine and tangent of given angle theta. Egaa ansaayinii akkuma amma isinitti agarsiise kana kan cosinis and tangentis garagaltoonsaa kan saayinii eenyudha? Koseekaantiidha. Kan koosii immoo seekaantiidha. Kan tangentii immoo kootiidha. We call this reciprocal function the secant gaafa jennu gabaabsinee gaafa barreessinu seek jennee barreessina. Seek jennee barreessina seekaantii jechuudha. Koseekaantii immoo CS jenneeti kan barreessinu gabaabsinee yeroo barreessinu koseekaantii jennee dubbifna jechuudha. Kootaanjentiin immoo maal jennee dubbifna? Kooti jechuudhaan kan nuti dubbifnu jechuudha. Kun asirratti isiniif barreesseeti jira. Koseekaantii jennaan kana jechuudha. Koseekaantii jechuun 1/sin theta jechuudha. Koseekaantii theta jechuun 1/sin theta jechuudha. Seekaant theta jechuun immoo 1/cos theta jechuudha. Cot theta jechuun immoo 1/tan theta jechuudha. Garagaltoodha jechuudha. Garagaltoo saayiniiti. Examplii tokkoffaarra jirtu kan haa ilaallu. Evaluate sec 30 degree. Kana jechuun sec gaafa jennu egaa ishii kan faana jennee garagaltoo eenyuti jenne? Garagaltoo koosiiti. Garagaltoo koosiiti. Kanaafuu maal jenna? Seekiin jechuudha. Seek teettaan wal qixa 1/cos teettaati. Kanaafuu maal goona? 1/cos meeqa ta'a? 30 jenna. 30 digirii. 30 digiriin immoo eenyu faana wal qixa? Raadikaal 3/2 faana wal qixa. Kanaafuu maal goona? 1/radical 3/2. Sana booda maal ta'a? Ishiin kun jechuudha 2/radical of 3. Ishii kana raashinaalaayis gootanii kaa'uu dandeessu. Akkattis kaa'uu dandeessu. Kun akkuma argitan bifa kanaatiin hojjeta jechuudha. We know sec 30 is the reciprocal of cos. Koosii reciprocally kan koosii ta'e jechuudha. Seekiin 30. Kanaafuu koosiin 30 immoo raadikaala 3/2 miti. Kanaafuu maal ta'a? 1/radical of 3/2. Kana jechuun immoo 2/radical 3. Yoo barbaadan kana raashinaalaayis gochuu dandeessu. 2/radical 3 kana raashinaalaayis gaafa goonu radical 3/radical 3 jenna. Gaafa waliin baay'inu equal to jechuudhaan radical 3 to radical 3/3 ta'a. Yoo barbaadan akkasitti kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo ishii kanaatiin kaa'uu dandeessu jechuudha. Example 2 immoo evaluate sec 60 degree plus cosecant 30 degree. Kana maal gootu? Erga seekii 60 argattanii booda gatiisaa kan isa kanaa barbaaddu. Erga kan isa kanaa barbaaddanii argattanii lamaan isaanii erga argattanii walitti daatu jechuudha. Abiraamiti. Kan isa kanaa walitti daatu. Maal gootu? Jalqaba irratti kan ishii kanaa hojjettu. Kan seekii 60 jechuudha. Seekii 60 jechuun 60 digirii jechuun 1/cosii 60 jettu jechuudha. Cosii 60 jechuun 1/cosiin 60 meeqadha? 1/2 miti. 1/2. Kana jechuun meeqa ta'a? 2 ta'a. 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu seekiin kan 60 digirii meeqa ta'a? 2 arganne. Isa kam hojjenna ammoo
Kooseekaantii kan 30 digirii hojjennaa jechuudha. Kooseekaantiin 30 jechuun walqixa 1/2 eenyu faana walqixa? Saayinii faana. Saayinii 30 faana walqixa. Maal goona? 1/, saayiniin 30 meeqa? 1/2dha. Kunis meeqa nuu kenna? 2 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu kan seekii 60 meeqa arganne? 2 arganne. Kan kooseekaantii 30 meeqa arganne? 2 arganne. Kanaafuu 2 ida'uu 2 meeqa ta'a? 4 argannaa jechuudha. 4 gatiinsaa. Kun asirratti ilaaluu dandeessu. Meeqa arganne? 4 arganne. Exercise 4.8 evaluate the following. Gaaffii Eedhaan I jiran kana evaluate godhinu jedha. Gaaffii irra yookaan sec of 45 degree. Kana jechuun 1/, cos of 45 degree. Cosiin 45 meeqadha? Equal to jechuudha maal goona? 1/, cosiin 45 meeqadha? Radical 2/2. Kana jechuun immoo meeqadha? 2/radical 2 faana walqixa. Inni kun jechuudha. Ishii kana immoo rationalize goona jechuudha. 2/radical 2 ishii jettu kan rationalize goona. Rationalize yeroo goonu meeqaan baay'ifna? Ishii jalaa kanaatiin baay'ifna jechuudha. Kana jechuun radical 2/radical 2. Ishii kana waliin baay'ifna. Kana jechuun maal nuu kenna? 2 radical 2/2 nuu kenna. Ishiin asii kun radical isaa ni badaa jechuudha. Radical 2 times radical 2 yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 2 argattu jechuudha. Asitti 2 2dhaan badaa. Sana booda maaltu nu hafa? Radical 2 qofa nu hafa. Kanaafuu radical 2 ta'a jechuudha. Asitti inni kun meeqa arganna? Seekiin 45 digirii radical 2 ta'a jechuudha. Gaaffiin biirra jiru immoo sec of 2/3 pi kan jedhudha. Isa yeroo hojjennu immoo sec of 2/3 pi equal to 1/, cos of 2/3 pi faana walqixa. Sana booda maal goona? 1/, cosiin 2/3 pi meeqadha? Negative 1/2dha. Kana jechuun immoo meeqa nuu kenna? Negative 2 nuu kenna. Negative 2. Kanaafuu seekiin 2/3 pi meeqa nuu kenna? Negative 2dha jechuudha. Gaaffiin sirra jiru immoo sec of negative pi over 6 jedha. Kana jechuun eenyu faana walqixa? 1/, cos of negative pi over 6 kana faana walqixa jechuudha. Sana booda walqixa jechuudhaan 1/, cosiin negative pi over 6 meeqadha? Radical 3 over 2dha. Kana jechuun immoo 2/, radical 3 ta'a. Ishiin kun jechuudha. Maal ta'a? 2/, radical 3. Ishii kana maal gootu? Rationalize gootu. Rationalize gaafa gootan radical 3 over radical 3dhaan baay'iftu jechuudha. Kana yeroo baay'iftan maal argattu? Ishii tana jechuudha. Yeroo baay'iftan maal argattu? 2 radical 3 over 3 argattu. Ishii kana kanaan baay'iftu. Ishii kana jechuudha. 2 ishii gubbaa isa gubbaa jiru kana radical 3dhaan baay'iftu. Yeroos maal argattu? Ishii tana argattu. Ishii gubbaa kana argattu. Isa jalaa lamaan immoo radical 3 kanaan baay'iftu. Sana booda maal ta'a? Radical 3 ta'a. Maaltu nu hafa jechuudha? 2 radical 3 over 3 tu nu hafa jechuudha. Kanaafuu seekiin negative pi over 6 jechuudha.
meeqa arganna? 2 raadikaal 3 over 3 argannaa jechuudha. Gaaffiin diirra jiru immoo kooseekaantii 30 digiriiti. Kooseekaantii 30 digirii jechuun 1 over cos otoo hin taane saayiniidha. Saayin of 30 digirii faana wal qixa. 1 over saayin of 30 digirii faana wal qixa. Sana booda maal goona? 1 over saayiniin 30 meeqadha? Saayiniin 30 1 over 2dha. Kana jechuun immoo 2 argannaa jechuudha. Ishii kanaan baay'iftuu tokkoof immoo hirtuu jechuudha. Kana jechuun 1 baay'isuu 2 hiruu 1 jechuudha. Kana jechuun immoo 2 nuu kenna. Kanaafuu kooseekaantiin 30 meeqadha? 2 jechuudha. 2. Gaaffiin irra jiru immoo kooseekaant of 3 over 4 paayidha. Kooseekaantii gaafa jennu kooseekaant of 3 over 4 paayi jechuun eenyu faana wal qixa? 1 over saayin of 3 over 4 paayi faana wal qixa. Sana booda maal goona? Equal to jechuudhaan 1 over saayiniin 3 paayi over 3 over 4 paayiin eenyu faana wal qixa? Kun jechuudha. Meeqadha? Raadikaal 2 over 2 faana wal qixa. Saayiniin 3 over 4 paayiin meeqa nuu kenna? Raadikaal 2 over 2 nuu kenna. Kana jechuun immoo meeqadha? 2 over raadikaal 2 nuu kenna. Ishiin kun jechuudha. Ishii kana jechuun kana jechuudha. Yoo barbaadan akkasitti kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan immoo raashinaalaayis gochuu dandeessu. Kana yeroon isiniin jedhu 2 over raadikaal 2 kana jechuudha. Yoo barbaadan raashinaal gochuu dandeessu. Kana jechuun 2 over raadikaal 2 jedhamti. Raashinaalaayis gaafa goonu meeqaan baay'ifna? Raadikaal 2 over raadikaal 2 kan jedhu kanaan baay'ifna. Meeqa arganna? 2 raadikaal 2 over 2 ta'a. 2dhaan bada maal arganna? Raadikaal 2 arganna jechuudha. In meeqa nuu kenna? Raadikaal 2 nuu kenna jechuudha. F irra kan jiru immoo kooseekaantii negatiiva 300 digiriiti. Kooseekaantii 300 digirii jechuun eenyu faana wal qixa? 1 over saayin of negatiiva 300 digirii faana wal qixa. Equal to jechuudhaan 1 over saayiniin 300 meeqadha? Negatiiva 300 jechuudha. Negatiiva 300 digirii raadikaal 3 over 2. Kana yeroo barreeffan 2 over raadikaal 3 ta'a. Yoo barbaadan akkasitti kaa'uu dandeessu. Yoo barbaadan raashinaala gochuu dandeessu. Gatiin isaa tokkuma jechuudha. Garuu otoo raashinaalaayizing gootanii irra filatamaadha jechuudha. Kana egaa 2 over raadikaal 3 raashinaalaayizing gaafa goonu raadikaal 3 over raadikaal 3dhaan kan nuti baay'ifna jechuudha. Kan yeroo baay'ifnu meeqa arganna? 2 raadikaal 3 over 3. Kanaafuu kana argannaa jechuudha. F irra jiru 2 raadikaal 3 over 3 ta'a jechuudha. Jirra kan jiru immoo cot of 60 digirii. Cot of 60 digirii jechuun 1 over tan of 60 digirii faana wal qixa. Tan of 60 digirii jechuun 1 over tan of 60 digirii meeqa? Raadikaal of 3dha.
Yoo barbaadan kana raashinaaliz gochuu dandeessu, yoo barbaadan akkasitti kaa'uu dandeessu. Itti aansuudhaan kan h irra jiru ilaallu. H irra jiru immoo quot of 5/6 pi equal to 1/tan of 5/6 pi dha. Taaniin 5/6 pi eenyu faana wal qixa? 1/taaniin 5/6 pi 5/6 pi eenyu faana wal qixa? Negative 1/radical of 3 faana wal qixa. Taaniin 5/6 pi jechuudha. Eenyu faana wal qixa? Negative 1/radical 3 faana wal qixa. Kana jechuun negative radical 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan isa kanaa maal ta'a? Negative radical 3 ta'a jechuudha. I irra kan jiru immoo quot of negative 5/4 pi dha. Kana jechuun eenyu faana wal qixa? 1/tan of negative 5/4 pi faana wal qixa. Kana jechuun 1/taaniin negatiiva 5/4 pi eenyu faana wal qixa? Negatiiva 1 faana wal qixa. Kanaafuu tokko yeroo negatiiva 1 firoortan meeqa argattu? Negatiiv 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan I maal ta'a? Negatiiv 1 dha jechuudha. Negatiiv 1. Gaaffii lammaffaan evaluate the following trigonometric expression jedha. Irra yeroo kan maal jedha? Sec of 10/3 pi plus cosecant of negative 7/2 pi jedha. Jalqabarra maal goona? Ishii kana ni barbaanna. Erga ishii kana gatii ishii barbaanne kan isa kanaas ni barbaanna. Sana booda walitti daana jechuudha gatii lamaan isaa. Sec of 10/3 pi jechuun sec of 10/3 pi jechuun eenyu faana wal qixa? Negative sec of pi/3 faana wal qixa. Negative sec of pi/3 jechuun immoo negative sec of pi/3 jechuun immoo 1/cos of negative jechuudha. Negative cos of pi/3 ta'a. Kana jechuun immoo 1/cosiin negative cos of pi/3 jechuun negative 1/2 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo maal ta'a? Kana jechuun negative 2 nuu kenna jechuudha. Kanaafuu seekiin 10/3 pi meeqa nuu kenna? Kana jechuun negative 2 nuu kenna jechuudha. Inni kun ni jalqaba. Itti aansuudhaan immoo isa lammaffaa yeroo hojjennu kana jechuun cosecant of negative 7/2 pi jechuudha. Isa yeroo hojjennu immoo cosecant of negative 7/2 pi jechuun eenyu faana wal qixa? Eenyu faana wal qixan immoo cosecant of pi/2 faana wal qixa. Cosecant of pi/2 jechuun immoo 1/sin of pi/2 ta'a. Sainiin pi/2 immoo meeqadha? 1 dha. Kana jechuun 1/1 ta'a. Kanaafuu meeqa arganna? 1 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan immoo B haa hojjennu. B sec of 330 digirii eenyu faana wal qixan immoo
seekii 30 faana wal qixa. Seekii 30 faana wal qixa. Seekii 30 jechuun immoo ishii kana jechuun immoo sec of 30 degree jechuun 1/cos of 30 degree faana wal qixa jechuudha. Kana jechuun immoo 1/cosiin 30 meeqadha? Radical 3 over radical 3 over 2 dha. Kana jechuun immoo 2 over radical 3 ta'a jechuudha. 2 over radical 3 arganneerra amma kan isa kana jechuudha. 2 over radical 3 arganneerra. Kan isa kamii? Kan ishii kana seekii 330 digirii jechuudha. Taasisuudhaan immoo kan ishii kana hojjenna. Kootii 480 jechuudha. Cot of 480 jechuun eenyu faana wal qixa? Negative cot of 60 degree faana wal qixa. Digirii 60 faana jechuudha. Kootiin 480 eenyu faana wal qixa? Negatiiva kootii 60 faana wal qixa. Kootii 60 jechuun immoo 1 over negative kana jechuun negatiiva kootii 60 jechuun 1 over negative taanii 60 ta'a. 60 digirii. 60 digiriin immoo meeqadha? Raadikaala 3 jechuudha. Raadikaala 3. Kanaafuu 1 over negative radical 3. Maal arganne amma? Kan isa kanaa immoo 1 over radical negative 1 over radical 3 arganne. Kan isa kamii? Kan kootii 480 jechuudha. Amma gaa walitti daana. Isa duraa meeqa arganne? Meeqa kan nuti arganne? 2 over radical 3 arganne. Kan isa kamii? 2 over radical 3 arganne. Kan isa kamii? Kan isa kanaa jechuudha. 330. Ida'uu kun immoo negatiiva meeqaati? Negatiiva 1 over radical 3 dha. Ida'uu fi hir'isuu kana yeroo waliin baay'iftan maal ta'a? Negatiiva ta'a. Kanaafuu 2 over radical 3 minus 1 over radical 3 ta'a. Kana jechuun meeqa ta'a? 1 ishii kana jechuun 1 over radical 3 ta'a jechuudha. Kana yoo barbaadan raashinaalaayizii gochuu dandeessu, yoo barbaadan akkas kaa'uu dandeessu. Meeqa arganne jechuudha? Walumaa galatti kan bii 1 over radical 3 dha. Raashinaalaayizii yeroo gootan 1 over radical 3 jechuudha. Raadikaala 3 irra raadikaala 3tiin baay'iftu. Kana jechuun radical 3 over 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu kan isa kanaa immoo maal ta'a? Kan biirra jiru jechuudha. Radical 3 over 3 ta'a jechuudha.